maqaa gumii kakuu keenyaani amma kan goonu wal duraa duuba qophiin keenya maal akka ta'e isin beeksisneet isaan booda akkuma beeksisneet wal duraa duuba gara hojiitti gala jechuudha. Inni calqaba akkuma argaa jirtanitti beeksisa wanta gochuu qabnuu fi wanta gochuudha deemaa jirru beeksisaan jira. Inni lammataa immoo hoogganaan gumii keenya dargaggoo Raawweeraa Daani'el haasaa baniinsaa nu godha. Isa taane dargaggoo Gammadoo Jamaal beekumsa isaarraa muuxannoo isaarraa wanta nuun jechuu qabu asitti nu qooda. Isa taane gaaffii fi yaada hirmaattota irraa dargaggoo Gammadoo Jamaaliif dhiyaatu deebii fi yaada keessan sin harkaa fuudha. Inni dhuma obboleessi keenya dargaggoo Raawweeraa Daani'el haasaa cufiinsaa nu godha jechuudha. Amma dargaggoo Raawweeraa Daani'el haasaa baniinsaa akka nu godhu gara waltajjiitti isaa affeera. Hayyee bagaan kan uftani akkuma amma jettee maqaan koo Raawweeraa jedhani. Dhaabbiin keenya akka kun erga hundaa'ee gara ji'a 5 akkas ta'uu fedha. Waan nuti hojjennu keessaa tokkoffaa marii irratti hojjenna maqaan isaa dubbii kakuu inni marii adda addaarraa keessattuu hawaasummaa fi dinagdee irratti waa kana lama irratti caalmaatti xiyyeeffannaa maaliif kan irratti hir'uu adda addaa jira inni waan abdabnuuf ijoollee as Finfinnee keessaas ta'ee magaalota keessa warri jiru walitti qabamnee dhaabbii kana hundeessine waa jaarratti hojjenna namoota haaraa dhuftan waan jirtaniif xiqqoo ishee isin ibsuudhaaf hojiin keenyaa tokko kun akka har'a agartan dubbii kakuu jedhama marii irratti qopheessina. Har'a akka obboleessa keenyaa Gammadoo waamnee jalqaba ji'a tokko dura waa'ee dhimma afaan irratti magaalaa kana keessa akkamitti guddachuu danda'a isa jedhu irratti marii goone turre. Qaama rakkoo tokko nu biras kan jiru waa'ee afaan kanaati dubbisuu haasa'uu barreessuu kanarratti kana furuudhaaf maaltu godhamee nama hayyuu kanarratti warra qoratanii warra dubbisanii waamnee mariisisnee ture dargaggeessa Lataa kan jedhamuu fi akkasumas immoo obbo Baqqala Garbaa wajjin isaanis waa'ee dhimma afaan linguistik afaan Oromoo Dipaartimentii Finfinnee kan jiru irratti barsiisu. Isaanin waamnee mariisisee turre isa jalqaba irratti isaanis yaada akka furmaataa nuti kana ta'ee gaariidhaan jedhanii nutti haasa'anii kanaan fixnee lammaffaa irratti waa'ee aartii irratti haasa'uu jalqabnee obboleessi keenya Gammadoo waa baay'ee irraa hojjeteera muuxannoo adda addaas qaba. Waa'ee dhimma Oromummaas warra magaalota keessa jiraniif inni fakkeenya ta'e waan abdanneef isaan waamnee bara dheeraa biyya alaa ture. Amma hojiidhaaf as jira. Kanaaf kana isa waamnee lammaffaa immoo akkasinitti himee waan hojjennu waa'ee afaan irrattidha. Amma isaaf afaan piroojeektii inni jalqabneerra keessa isaa waa sadii qaba. Tokkoffaa namuma akka keenyaa reefuu Oromiffaa xixiqqaa beekuu akka of dandeenyu waan hundumarratti waan adda addaa isa hojjechaa jirra. Wal wajjin qo'achisuu meentor gochuu waan kanarra hojjechaa jirra. Lammaffaa asuma magaalaa kana keessa ta'anii warra barachuu barbaadan jiru. Karaan kun garuu saaqamneef nu yeroo hundumaa barachuun jaallatan inni komannaa malee karaa isaaniif hin saaqne. Kanaaf kun pilaatfoormii kana baasuudhaaf afaan warra jalqaba barachuu barbaadaniif isaaniif qopheessuudhaaf yaada qabna. Kanarratti mari'achaa jirra. Sadaffaan immoo afaan kana afaan teknooloojii gochuudha. Teknooloojii wajjin walitti hidhuudha. Akka jalqabaatti spelling check kan jedhamu piroojeektii jalqabnee mariirra jirra. Waan golabame tokkoyyuu jiru isarra hojjechaa jirra. Gaawaa afaan piroojeektii waan lama kana qabata. Sadaffaan waa'ee dhimma dubartootaa irrattidha. Gumii keenya kana keessatti shamarran gara 6-7 jiru kan hundeessanii isaan kana waa kanarratti xiyyeeffatanii hojjetu. Yeroo keessatti waa gaarii ni jalqabne ni abdanna. Arfaffaarratti waa'uma aartii irratti ture. Aartiin as Finfinnee magaalaa kana keessatti akkamitti guddachuu danda'a. Pomnaayit kan jedhamu afaan adda addaatiin ni dhiyaata. Afaan Oromoo garuu rakkina jira. Kanaafutu karaa saaqnee gaarii taa'ee waan abdanneef waa kana hojjechuudhaaf kalaqne dhumarratti yoo waaqni nu gargaare
waa guddaadha gaa magaalaa kana keessa sababa adda addaan uummanni buqqa'aa jiru lafa isaanirra isaaniin gargaaruuf yaada qabna gaa waan haasa'e hundumti kun baay'ee bal'aadha garuu akkamitti hojjettu kan jedhu sammuu keessan keessaa dhufuu danda'a gaa tokko tokko ichaa jalqabnaa jirra isinis nu gargaartu waaqis nu gargaara inni abdanna waan kanarratti kalaqna warra nu wajjin hojjechuu barbaadan karaa sooshaal miidiyaan keenya irra waan hundumarra waan jirruuf yoo nutti haasoftanis nus deebii qubsaanii kennina inni abdanna gaa kana caalaa hasaasinitti dheeressu obboleessa keenyaa gammadoon dhufee kallattiidhaan gara barsiisa isaatti dhaqa jechuudha ulfaadha. Kana naa kennu keessaniif galatoomaadha. Akkuma isaan isinin jedhatti maqaan kiyya Gammadoo Jamaal jedhama. Ogeessa fiilmiiti. Okay. Warra kakuu hedduu galateeffachuu barbaada. Carraa maayikii kana qabadhee haasa'u akkasumas ekspiraansii qaburraa isinii qoodudha. Isiniif mammaakuun barbaada. Yoo isinitti dheerates noof walchaa isiniin jechuu barbaada. Mammaaknis namicha tokko ture. Namichi kuni waa sadii dhabe. Beekumsa, qabeenya, fuudha. Fuudhee hin qabu, qabeenya hin qabu, maallaqa hin qabu. Mana isaa keessaa taa'ee waan rabbiin waan sadii na dhowgate kana bahee gaafadha jedhee sibiila fudhatee mana keessaa gadi bahe. Rabbi eessa jirtaa si barbaadaa jedhee mana keessaa deemsee gadi jechuudha. Deemee nama qileen biyyeen tokko nyaatee asii ol qofa mul'atu asii gadi ammoo biyyeen nyaatetti dhufe. Dhufee jennaan kan biyyeen nyaatte sun yaabboo achinarraa taa'ee natti hin siqinii akkana nyaatte kana si nyaatti jennaan hayyee jedhee ilaaluun eegale. Garam deemta ka nyaattame kun garam deemta jennaan waa sadii gaafachuuf deemaa jedhe. Waa sadiin sana waan addunyaa na dhowgateef beekumsa waan na dhowgateef akkasumas ammoo waan fuudha na dhowgate kana deemee gaafadhaa jedhe. Deeme ilaalee yaa rabbii keeti jedhii sadii hin jirti arnaa arfeessi takka keessaa naa gaafadhu naallee jedhe. Waanuma qilee kana keessatti na hambisee asii gadi na nyaateef rabbii naa gaafadhu jedheen. Tole an rabbiif jecha sii gaafadhaa lamaan tiyya dhiisee ta dunyaa dhiisee sii gaafadhee deemu. Gaafa deemu sadaf nama biraatti dhufe mallee nama bukokee nyaatee hin dhuufu hin udaanu hin deeffatu bukokee lafarra gangalata. Itti dhufee yaa aboo maal taatee gangalattaa garaan hagana si ga'ee jennaan yaa aboo kana jedheetti meetinii tole rabbii waa gaafachuuf deemaaraa si rabbiif jedhee lama tiyya dhiisee takka ammoo namaaf gaafachuuf deemaa takkatti tiyya sii qabadhaa ta fuudhaa dhiisee tana waan inni garaa si hafuufi kanaaf si gaafadhaa jedhee deeme. Tolee jedhee utuma deemuutti deemu bosona guddaa tokko keessa seene. Bosona guddaa sana keessa gaafa seenu dubartii kophaa isii dhaabattu arge. Waa hedduu jira. Kakiyya caalullee jiraadha. Waan sadiin gaafachuuf deemu kana amma kunoo sadaffaa illee na dhufteenaan aboon tana maal gootaa as keessa jennaan aboo waan rabbiin akkanatti na rakkisuuf hin beeku qobaa fuudha na dhowwee nama waliin ol siquu na dhowwee qobaa bosona keessatti na rakkisaa jennaan amma sadii bahee sadii sanaaf ammoo waan godhu wallaalee sii gaafadhee itti deeme. Deemee garba guddaa tokkotti dhufe. Yaa rabbeessa jirte mul'attu silaa jedhee naani sagalee wayii dhaga'e. Sagaleen sunis akkana jedha. Rabbii ijaan hin argitu sitti maa rabbiin akkana jedhiiti ittimi jedhaniin. Namicha garaan afuuffamee utuu hin taane namicha jalqabarraa arge sana bira dhaqe.
yaa aboo rabbiin akkana jedheen asii gadi kan siliqimsee jiruu fi qabeenya abbaa keetitu jala jira qotii baafadhu jedheen. Aboo akkam godhee goota akkana na nyaachuu jira kootu waliin qonnaa na gargaarii qixxee godhamnaa jedheen. Qabeenya sana qotanii maallaqa barbaadu sanaaf argate moo amma lafa nama toosaa hafe itti deeme ka garaa afuufame kanatti dhufee aboo dhageettaa jedheen rabbiin wanni akkanatti garaa si afuufee fi beekumsa qabdu waan beektu akkasii kennetti hawaasa kee hin tajaajille hawaasa keetiif hin kennine kanaaf of qobatti waan qabattee jirtuuf akkanatti si bokossee nyaataa miti jedheen. Yaa aboo akkam godheetan beekumsa kana namaa qooduu danda'a akkanatti bokokee beenu waliin deemnee beekumsa beekuu kana qoodaa jedheen. Yeroo waliin deemanii magaalaa adda addaa irratti beekumsa qabu sheer gochuu eegalu namichi beekumsa barbaaduudhaaf qabeenya argate beekumsa barbaaduudhaaf deemu yeroo inni barsiisu jalaa barataa dhufe. Kan arfaffatti dhufe sadaffaan rabbiin mucayyoo sana abbaan isii nama jabatti malee nama biraatitti hin heerumtu jedhee dhoogee akkasitti namni fuudhu dhabeera. Ka sadaffaa sanaanis rabbiin maal jedheera nama jabatti malee hin fuutu mucayyoon tiyya jetteetta. Egaa jabaan rabbii tokkicha qofa akka ta'e beekii jedheen. Aboo jabaan si caalee hin jiru mucayyoo tiyya fudhadhuu jedheen. Waan sadii gaafachuuf bahee waan sadanuu rakkoo namaatis ta'e fedhii namaatis ta'e ka ufiitis guuttatee jechuudha. Kana wanni isin mammaakeef aartii keenyas waan sadiitu mudateera. Yeroo ammaa kana beekumsa namni beeku waa lama rakkate qabeenya dhabuu teeknooloojii dhabuu rakkate. Sadaffaan maallaqa ittiin hojjetu dhabe. Sadaffaan ammoo waanuma qabu san waan oomishe sanuu nama bira ittiin ga'uu dhabe. Hawaasa ittiin bira hin ga'u. Hawaasa biraanis akkamiin gahaa teeknooloojiidhaan illee hojjetee maallaqa sana yoo hin arganne waan ittiin hojjete yoo hin arganne innis kasaaraadha. Hawaasni keenya keessatti hawaasni waa hedduu rakkate. Dura waan gabrummaan irra jiruuf bifa ittiin hojjetu dhabe. Amma garuu amma tokko guutuutti jijjiiramee hin jijjiiramne sana warra siyaasaatiif dhiisa ana nan galchu. Garuu akka kiyyatti aartii hojjechuu dandeenya kan duraarra jenne hamma tokko hojjechuu dandeenya. Namni tokko hojiitti gaafa seenu afaan Oromoo yoo jennu afaan Oromootti seennee hojjechuudhaafi namni afur afaan Amaariffaa haasa'u yoo jiraate namni 100 ka afaan Oromoo haasa'u yoo jiraate nuti namoota sanniidhaan isaantu nu hawwata. Hojiilee keenya garas finna. Kanumarraa muuxannoo tokko isin himatti gaafa Oromiyaa Art Institute jedhee biyya kana akkuma dhufeen waan achitti beekuu fi waan anasitti beeku garaagarummaa guddaa qaba. As a crew afaaniinis ta'e nama wajjinis haasoftee waliigaluunis ta'e hojiin illee hojjetamu. Kaameraan maaniin tokko kan hojii isaa hojjetu hojii nama 100 qabatee deema. Kaameraamaaniin tokko soundii fumaa hojjeta, directingii, editingii, location manager, production, everything isatu harkaa qaba jechuudha. Isa kana immoo waan gaafa laalu hojii kana hundaa namni tokko hojjetee
hagamta akka successful ta'a kan jedhu sammuu keessa dhufe jechuudha. Productioniidhaaf dhufeen garuu productioniidhaaf gaafa dhufu laalu naa ta'uu dide. Oromiyaa Aartii Inistituut kana hojjee banuudhaaf karoora nan qaba garuu gabaabaa kanatti bana jedheetan yaadeen turre. Hanqina kanneen eegaa argee booda guutuudhaaf gaafa deemu jalqaba kan na mudate chaalenjingiin jalqaba na mudatetu hojii tokko hin eegaliin utuu barsiisuu hin eegaliin maqaa isaati moggaasa maqaa isaatitti chaalenjingiin jalqabe. Chaalenjingiin inni isaas Oromiyaa Art Institute. That is my idea. Idea Oromiyaa Art Institute kana moggaasu ana gammadoodha jedhee na fakkaata jedhee maqaa sana gaafa moggaasu namoota na waliin jiran garuu I got like a lot of challenging. Akkas biyyi guutuun itti fayyadamtutti maqaa kana jijjiirii naan jedhan. Eenyu itti fayyadamuuf akka Itoophiyaatitti namni hundinuu akka itti fayyadamuuf. Oromiyaa Art Institute yoo jedhee maaliif maqaadha waanuma Oromoo qabuudhaa fi fayyadamuu dhabanii jedhee gaafadhe. Lakkiinaan jedhan. Dan maqaa biraatti namni aayidiyaa naa kennu eegalee anaa garuu naa fudhatamuu dide. Jas ilaalee kana jechuun yeroo waggaa dheeraadhaaf wanni nuti qabnu wanni Oromoon oomishaa bahe hawaasni guutuun itti haa fayyadamu hawaasni biraas itti haa fayyadamu jenneetan waa hedduu dhiisaa jirra akka jedhu gaafii natti dhufe. Ennaan okay. Before I change the name of Oromia Art Institute, I have to change myself. Maqaa Oromia Art Institute jedhee projectii gubbaa irratti peejii almost peejii 100 barraa'ee kana jijjiiruun duratti maqaa gammadoo jedhu jijjiiruu qabaa jedhee murteesse gaafa isiniin jedhu yoo isana jijjiiru ta'e gammadoo kan jedhu jijjiiruu qaba. Peejii meeqaa teettee jijjiiruun homaa miti garuu ana akkam of jijjiiree ka'ee yoo Oromiyaa Art Institute jijjiire anuuf jijjiiruu qaba. Anuuf jijjiiree hoo akkam ta'a eenyuun naa moggaa. So maqaan ani baasuuf deemu Itiyoo yookiin ammoo bilaa bilaa fedhe haa ta'u gaafa moggaasuu fi a lot of things. Maqaa kiyya lose godhee eenyummaa kiyya lose godhee maalitti dhufu jira? I'm gonna lose the same times. Eenyummaa fi maaliin darbee maallaqa lose gochuuf deemaa jechuudha. Gaafa Itiyoo gaafa jedhu eenyummaa kiyya jechuun Oromiyaa tan jettuu fi gammadoo tan jettu dhabeeraa jechuudha. Gara maallaqaatittis ammoo akka itti dhawu. So Oromiyaa Art Instituutiin yoo maqaa sana isaan tuqa ta'e Itiyoo gaafa jedhellee eenyu baneetu. Who is the owner? The owner is yoo isin jedhe maqaatu hin jijjiirin maqaa keetu hin jijjiirin instituutii yoo bane gammadoo ka jedhu dhufa. Yoo gammadoo isa jedhu dhufe bane gammadoo illee dhiisee instituutii biraallee dhiisee just maqaa biraallee gaafa who is behind this guy? So I'm gonna lose everything. I decide to decide maal godhe I am who I am. Namni na jaalatu namni itti fayyadamu I'm not like if you wanna use it yoo barbaade Oromiyaa Art Institute ta'e jinijaankaa ta'e guddaa isaati an eenyummaa kiyya nama daala jedhee eegabanetti dhufee yoo itti fayyadama ta'e akka nama tokkootitti kabajaanaa itti fayyadamu yoo hin fayyadamu ta'e qilee abuu jedhe yoo osoo anamma yeroo sana like identity crisis keessa seenee jechuudhaan waan hunda dhabu jiru but I'm really like proud of myself eenyummaa kiyyatti gammadoo ta'uu kiyyatti namni tokko kan na kabajuu danda'us kan ormis
yoo ta'e waan fedhe haa ta'u kan na kabajuu danda'u yoo ani waan kiyya jabeeffadhedha. Aadaa kiyyas ta'e afaan kiyyas ta'e eenyullee ta'u kan na kabajuu danda'u yoo waan kiyya qabadhee waan keetitti achi dhaabadhu. Innaan Oromiyaa Aartinistii kan jedhu akkasitti moggaafame yoo kana almost ji'a waaqoonis jira ji'a lama dura beeksisa inistituutiidhaaf magaalaa keessatti hojjechuudhaaf baanee anu hojii biraa waan qabuuf hojii biraa sanii bira deemee ijoollee gaafa afaan Amaarifaatiinis ni barsiifna afaan Ingiliffaatiinis ni barsiifna afaan Oromootis ni barsiifna namni akka itti barbaadetti jechuudha. Okay. Mee maal fa barsiiftan jennaan waan hundaa itti himnee waan barsiifnu guutuutti eegatti himnee booda waan akkanaa kana baay'ee barbaada jedhee ama afaan Amaariffaatiin haasaanii baay'ee barbaada garuu magaalaa kana keessa jira jennaan eeyyuu jedhee. Okay, adreesa keessa naa kenni jennaan mucaan adreesa naannoo kana deemtee asiin deemtee achiin deemtee yoo baankii bira geette Oromiyaa Aart Institute kan jedhu argita jennaan. እንደዛ አትለኝም እንዴ ዛሬ አይደል አልፈልግም ይሄ ሙጫን ፊገዴ አረው በሩም ሰሰና ኑቲ ከኒኑ ሚታ መቃ ሰና ኢዜዴን ባል ጋፋ ከና ማል አከስያ አነሞ ከነ አሩ osoo yesaa sanatti akka inni ammaan tana akshiiniin inni fide maaliif yoo jedhee utuu hin deemee jiraate like I feel bad but maqaan Oromiyaa Aart Institute miti maqaan hojjetu gaafa kaatu orma akkasitti on sodaachisuu isaatii fi like I feel we doing something like akka institute miti akka Oromootitti akka sabaatitti waan guddaa tokko hojjennee jijjiiramas ta'e waan fedhe haa ta'u dura hawaasni kun laalee nuti uffataa ture waan hawaasni kun hojjetu jedhaa ture amma garuu haga nu bararraaqanitti akka nama bofa argetti nu bararraaqanitti kana jechuun wal kabajineerra jechuudha amma tokkoon karaa siyaasaatiinis ta'e karaa adda addaatiinis ni haasaan amma tokko jijjiirama finneerraa jechuudha just one advice my big advice wanni ani singorsu tokko jiraate hawaasni bal'aan haa fayyadamu jettanii yookiin biyyi guutuun akka biyyaatti hojjennettanii maqaas ta'e eenyummaas ta'e hojii duranaaf hojjettan keessa abadan namni biraatti haa fayyadamu jettaniiti miti ani qobaa kiyyatti yoo hafe qobaa kiyyatti yoo hafe itti amaneera jedhaa fudhadhaa you will be successful even if your cameraman afaan Oromoo barreessaa afaan Oromoo sio taatan kitaabas waan adda addaanis haa ta'u start from who you are yeroo sana biyya alaatti faranjiin biyya adii addaatti qofaa miti bifa hedduutu jiru magaalaan keessa jiraadhu keessa afaan like afaan tokko loqoda meeqa qabanii akkuma afaan Oromoo kan loqoda hedduu qabanii bargan kan jedhamu jiranii barganitti Oslotti akkasuma garuu loqoda sanaaniitti maali guddatanii sammuun isaanii jechuudha just I am who I am adii ta'anii jechuudha magaalaa ofiitti guddatanii dinqisiifatanii irraa kan ka'e namni kun afaan kana loqoda sanii ni haasa'u loqonni kennaaf loqonni ammas nuti afaan Oromoo karaa lixaatiinis ta'e karaa bahaatiinis ta'e baay'ee xiqqaadha jijjiiramni kan isaanii garuu afaan lama waan haasaan fakkaata garuu abadan magaalaa sana dhaqee jiraate lakki sana fakkaachuu qaba jedheen fakkaatu ana jedhee waan amanuuf akkasitti wal kabajanii jiraatan Sweden Norway Denmark ollaadha afaan garagaraati garuu sadanuu afaan
afaan sadanuu waliin haasaan kan Norway keessa jiraatu afaan Deenmaarkii haasa'uu ni danda'a. Kan Deenmaarkii ammoo afaan warra Norway haasa'uu ni danda'a. Kan Sweden illee akkas ollaadha garuu. You know what? They never ever believe me. Abadan Norwayin tokko yookiin ammoo Swedeniin tokko Swedish hin haasa'u Norway waliin. Afaan ofii itti dhalate sana haasaa, inni kunis afaan ofii itti dhalate haasaa, sadanuu afaan ofii haasaan. They just understand each other. Garaagarummaa xiqqoo wayii qaba. Garuu afaan ofii haasaanii bakkeen ani itti baradhe ana qofa ture gurraachi. Film making waggaa 3 baradhe. Swedinaawii jira, Deenmaarkii jira, maali inni atis ni dandeetta Norjiyaanii. Ana waliin garuu gaafa ta'u they speak Norjiyan sadanuu. Isaan waliin yoo ta'u garuu afaan maalii haasaanii afaan ofii qophatti haasaanii yoo laaltu garuu kanas laalte afaan tokkotu jiru afaan tokko irratti it's my mind sammuu kiyya dhola. Sadanuu isin haasa'uu dandeettanii maal godhuuf akkana haasoftan jennaan si wajjin kaasofnuuf jedhe. You don't understand. Yeroo nuti haasofnu ni dhageetta garuu waan ati jettu loqoda ati jettu sana waan understand godheef wanni understand nu gootuun Norjiyaanii qofa waan taateef isaan garuu understand godhanii isaan maaf afaan kiyya haasofneedha. Innis maaf kiyya haasofneedha. Maaliif? Kanaaf wal kabajinee anillee inni beekaa anillee beekaa maaf gara isaa deema. Kan jedhuudhaan afaan isaanii sadanuu ni haasanii gurraacha achi keessatti film making baratu ana qofa ture. It's like akka nama tokkotti akkanatti hundumtuu adiidha Norway keessatti. Hundumtuu akka nuti yeroo anan film sample like rifeensa qaba yeroo sanis rifeensa kanaan fi gurraacha waan ta'eef namni nan beekne jiru achi keessatti. Kana jechuun waraqaa adii tokko guddaa tokko irratti waan gurraacha tokko kaa'uudhaan yoo jidduu taa'u akkasitti mul'ata magaalaan keessa jiraatu jechuudha. Experience isaan irraa argadhe hundumtinuyyuu they just teach me a lot of things. Waa hedduu na barsiisan they just like amma gaafaan biyya kana dhufu experience irraa qabu irratti biyya kana gaafa dhufu I was like 2% lost of jechuun generationii badee tokko ta'e an gammadoon anumti waggaa 14 booda gaafa biyya kana dhufu gara mana bade almost ji'a meeqaa yookiin akka Oromootti hin taane yookiin ammoo akka biyya sanatti hin taane akka biyyatti guddadhe sanatti waggaa 14 jechuun salphaa miti. Ollaa keenyas ta'ee gara biraattis ta'ee naannoo hin jiraadhu akkuma isin jedhe adii ture. Gaafa ammoo waggaa 14 dhufu guyyaa tokko dogoggora keessa biyya kana dhufee hin beeku. Straight direct meeshaa kiyya guuradhee biyyi tuni gurraachatti hin diimatti utuu addan baafatiin maatiitti utuu hin himin direct as dhufe. Yeroo dhufu almost for 7-8 months still I was struggle gochaa ture. Maal irratti struggle